Ashama akkam jirtu baatiiwwan odeessitoota Yoob nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu jecha fiilmii gabaabaa haalaan namatti toluu fi barsiisaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Subscribe fi like akkasumas share gochuun hanga dhumaatti na waliin turan affeerraa godha. Dhaddacha irratti namni himatamaa ta'e dhiyaate kun Wiiliyaams kan jedhamu yoo ta'u, abbaan halangaa sun immoo Obbo Girahaam jedhama. Obbo Girahaamis abbaa seeraa sanatti kabajamoo abbaa seeraa yakka kana kan raawwate himatamaa kanadha jedhee dubbii Wiiliyaamsiin firdiif dhiyeessu dubbata. Wiiliyaamsis bakka taa'aa ture ol ka'uun hin ta'u kun gonkumaa ta'uu danda'u. Yakki kun wayita raawwatamu ani Filaadelfiyaa keessa hin turre, yeroo sana Los Angeles keessatti tapha Dodgers ilaalaan ture jedhee falmachuu yaala. Abbaan halangaa Girahaamis abbaa seeraatiin sobaa jira, kun fuuluma isaarraa baruun ni danda'ama jedha. Abbaan seeraa sunis naamusa jedhee gara Wiiliyaams ilaaluun yeroo yakki kun raawwatame bakka sana akka hin turre kan siif mirkaneessu ragaa qabdaa hoo jedhee gaafata. Abukaattoon Wiiliyaamsis kabajamoo abbaa seeraa ragaa humayyuu hin qabnu deebii jedhu deebisaafi. Abbaan seeraas tole gaariidha, Rooberti wayita yakki kun hojjetame achi jiraachuu dhiisuu isaa ragaan mirkaneessu erga hin jirre addachi har'aa Rooberti Wiiliyaamsiin yakka meeshaa akaakuu ja'a fayyadamuun raawwataman kanaan balleessaa yookaan yakkama gameera jedha. Wiiliyaamsis ani yakka kana matumaa hin raawwanne jedhee naasuudhaan wayita deebisuu haati manaasaa bakka taa'aa jirtuu boo'aa ol kaatee hin ta'u adaraa keessan jaalalleen koo kana hin godhu jecha abbaa seeraatti waywaatti. Wiiliyaamsis itti fufuun kabajamoo abbaa seeraa adaraa na amanuuti isinirra jira, ani qulqulluudha hanga jedhamuun olittis ofitti nan amana erga jedhee booda gara abbaa halangaa Girahaamitti garagaluun yakka kana akka ani hin raawwanne beektaa? Eeyyeen ni beekta jedhee aariitiin yeroo itti iyyuu abbaan seeraas naamusa jedhee dhaabsisa. Obbo Wiiliyaams ni gaha, dubbii biraa akkan dubbanne bor firdiif walitti qabamna jedhee dhaddachicha cufa. Haati manaa fi daa'imni isaa Wiiliyaams gara mana adabaatti yeroo fudhatamu boo'uu eegalu. Wiiliyaamsis mucaa isaatiin waan hunduunni sirrata dammaku siin kakadha, abbaan kee baay'ee si jaalata jedhee deema. Gargaaraan abbaa halangaas Obbo Girahaamin boos dhugaasaa yoo dubbanne hoo maaltu uumamaa, nama nuti qabne yakkicha kan hin hojjenne yoo ta'e jedhee gaafata. Obbo Girahaamis maal nama waan hojjetu hin beekne gooteetu kan na yaaddu jedhee gaaffiisaa gaaffiidhaan deebisaafi. Gargaaraan sunis akkas jechuu otoo hin taane ragaa nuti of harkaa qabnu karaa biraatiin yoo hin ilaalle ta'e jedheen jechuun deebii kennaafi. Obbo Girahaamis gaha himaticha mo'atee jira, yakka sana inni haa raawwatu hin raawwatiin anaan maaltu na dhiphise, inni guddaan ani beekamtiin koo sadarkaa tokko ol guddachuu isaati. Dabalataan namootni akkasaa kun wal fakkaatu hunduu yakkamtootadha jedhee mana murtiitii baha. Gargaaraan sunis bahaa otoo jiru haati manaa Wiiliyaams adaraa gooftaa koo waan sirri hojjechuudhaaf ammallee hin barfanne jettiini. Innis deebii otoo hin kenniifiin callise bira darbaa. Biiroo keessa taa'es Wiiliyaams dhaddacha irratti yakki kun wayita raawwatame ani Filaadelfiyaa keessa hin turre, yeroo sana Los Angeles keessaa tapha ilaalaan ture jechuu yaada ittisaa inni dhiyeeffate yaadata. Gara biiroo hoogganaa isaa ariitiidhaan deemuun oduun waa'ee isaa odeessaa ture addaan kutee waraqaa tokko itti agarsiisa. Wiiliyaams nama qulqulluudha jedha. Obbo Girahaamis nama isa waliin ture sanaan yeroo xiqqoo nuuf laachuu dandeessaa jechuun erga gaggeessee booda gara gargaaraa isaatti garagaluun maaliif odeessita gaaffii jedhu dhiyeessaafi. Gargaaraan sunis yakki kun yeroo raawwatamu Wiiliyaams Filaadelfiyaa keessa hin turre, oolmaan isaa kan nuuf mirkaneesse booda gara Obbo Girahaamitti siquun ragaa qabatee ture itti agarsiisa. Kaardiin liqii isaa kunooti, inni Los Angeles keessatti bittaa fi gurgurtaa raawwachaa ture jechuun qulqullummaa Wiiliyaams hubachiisuuf dhama'a. Obbo Girahaamis yoo ta'e jechuun kaayyoo gargaaraa isaa gaafata. Innis yakki kun Filaadelfiyaa keessatti yeroo raawwatamu inni Los Angeles ture, kanaaf yakka kana kan raawwate isa miti jechuudha. Kanaaf waraqaa kana abukaatoo isaaf kennuutu nurra jiraata deebii jedhe kennaafi. Obbo Girahaamis maraattee taa'i jechuun koo namni wayii kaardii isaa hatee ta'uu danda'a yookiin immoo ofuma isaa namaaf kennee ta'uu danda'a, sababoota kumaa ol yaaduu nan danda'a jedha. Gargaaraan sunis garuu gooftaa koo jedhee dubbii isaa itti fufuu yeroo jedhu Obbo Girahaam ni gaha, dhimmichi xumurameera na dhageessaa erga jedheen booda waraqaa irraa fuudhee tarsaasee erga fixeen amma yaada tokko siif waacha sararra yoo deemte milkaa'aa ta'uu dandeessaa jechuun
yaada isaa gumaachaa fi gargaaraan sunis daqiiqaa muraasa booda gara biiroo Girahaam dhufuun ragaa argadheera jedhee waraqaa suuraan deeggarame itti agarsiisa. Obbo Girahaamis amma hoo maalidha jedhee aariidhaan gaafata. Gargaaraan sunis nama tokko waliin dubbadheen ture. Suura Wiiliyaams argadheera. Gara taphichaa otoo hin seenin dura saanduchii bitatee ture jechuun suuraa isaa wabii godhate itti agarsiisa. Obbo Girahaamis ta'uu hin danda'u deebii jedhu yeroo kennu gargaaraan sunis ilaali jechuun footoo isaa itti agarsiisa. Yeroo yakkichi Filaadelfiyaa keessatti raawwatamu innis Los Angeles keessaa saanduchii bitaa ture. Kanaaf yakka kana kan raawwate isa miti jechuun hubachiisuu yaala. Obbo Girahaamis footoo irra kan jiru isa hin fakkaatu jedhee waraqaa suura qabateeru irraa fuudhuun waan kana namni biraan argeera jedhee gaafata. Gargaaraan sunis deebii lakki jedhu deebisaa fi Obbo Girahaamis dubbicha akkuma jiru itti fufsiisnaa. Suura isan fakkaanne argitee akka nu salphisnee fi dhimmicha balaarra akka buustuun barbaadu hojii kee dhabuu barbaaddaa. Kana booda dhimma kanarratti dubbii dabalataa takkitti dhaga'uu hin fedhu jedhee aariidhaan itti wacee bakka dhaabatetti dhiisee deema. Borumtaas dhaddacha irratti gargaaraan abbaa alangaa Girahaam barfatee dhufa. Ariitiidhaanis gara teessoo imaluun Obbo Girahaamitti asaasaan waan argadhe hin amantu. Ragaa viidiyoodhaan deeggarameen argadhe jedhaanii. Obbo Girahaamis waa'ee maalii odeessite jechuun yeroo gaafatu gargaaraan sunis laaptooppii qabatee dhufe banuun viidiyoo tokko taphachiisuu eegalee. Riippoortarri taphichaa ala dhaabattee riippoortii gochaa jirti jedhaanii. Obbo Girahaamis tole achii hoo jedhee yeroo gaafatu gargaartichis achiimmaa eenyu duuba sheeraan darba akka jiru tilmaame argitaa jedhee qubasaa iskiriinitti qabuun itti agarsiisa. Wayita viidiyoon kun waraabame duubarran darbaa ture. Ani kana amanuu hin dandeenye. Kuni nama qulqulluu ta'uusaa ni mirkaneessa. Kanaaf abbaa seeratti kennuun narra jiraata jechuun waa'ee ragaa harkatti qabu ibsaa fi yeroo kana abbaan seerichaa gara kutaa dhaddachaatti yeroo ol seenuu hundinuu kabajasaaf qaban agarsiisuuf bakka taa'aa jiranii ol ka'anii ajaja kennameef hin deebi'anii taa'u. Gargaaraan Obbo Girahaam ammas gara gurra Girahaamitti siquun ragaa arganne kana abbaa seeratti himuu qabna jedhee hasaasa. Obbo Girahaamis icciitii dubbachuun nurra hin jiraatu jedhee laaptooppii isaa cufaa. Abbaan seeraa sunis haala isaanii hubatee Obbo Girahaam waan hundi nagaadhaa na beeksisuu kan barbaadu jira jechuun gaaffii gaafata. Abbaan alangaa Girahaamis homtuu hin jiru kabajamoo abbaa seeraa jedhee deebisaa fi abbaan seeraas baay'ee gaariidha jedhee gara himataatti garagaluun Obbo Wiiliyaams himatni sirratti dhiyaate yakka salphaa miti. Akka seerri federaalaa biyya keenyaa jedhutti hidhaa gogaa hanga waggaa 25 gahuun adabamuu dandeessa jedhaanii. Wiiliyaamsis kun hin ta'u gonkumaa hin ta'u yakka kana akka hin raawwanne isinitti himaan jira jedhee miiraan dubbata. Abbaan seeraas meebii abbootiin alangaa bilisa ta'uu kee kan ibsu tokko yoo hin argatiin ta'ee yakkamaa taatee argamteetta jedha. Kanaaf dhaddachi har'aa Obbo Roobert Wiiliyaams dhiifama tokko malee waggaa 25f mana adabaa federaalaa keessatti akka hidhamu murteesseera jedhee yeroo raawwatu daa'imnii fi haati manaa Wiiliyaams boo'uu eegalanii. Gargaaraan Obbo Girahaamis haalota ilaalee keessaa waan jeeqameef abbaan seeraa dubbii kana burruusaan otoo hin cufin ture jedhee dhaabsisaa. Dhiifama kabajamoo abbaa seeraa Wiiliyaams yakka kana raawwanne gara keessanitti siquu danda'a laata jedhee ragaa argate dhiyeessuuf eeyyama yeroo gaafatu abbaan seeraas tole jedhaanii. Gargaaraan sunis kabajamoo abbaa seeraa yakka Wiiliyaams raawwate jedhaman kun kijibadha. Inni yakka kana hin raawwanne erga jedhee booda sanadoota dokumentii suuraa fi viidiyoowwan dabareedhaan itti agarsiisa. Gara bakka isaatti erga deebi'ee booda kabajamoo abbaa seeraa akkuma agartan Wiiliyaams yakka kana hin raawwanne kanaan dura ani hin goone nuun jechaa kan ture dhugaa isaati jechuun abbaa seeraaf qulqullummaa Wiiliyaams mirkaneessa. Abbaan seeraas Obbo Girahaam kan jedhame hundi dhugaadha jedhee yeroo gaafatu Obbo Girahaam deebisuu dadhabee akka giingee ta'e. Abbaan seeraa sunis dabaluun maaliif homaallee dubbachuu dhiiste jedhee gaaffii lammaffaa dhiyeessaa fi Obbo Girahaam deebii dhabee yeroo callisu gargaaraansaa kan isa dhiphise dhimma kanaan maqaansa akka beekamu malee dhimma namni nagaan badiisaa malee hidhamu miti. Kabajamoo abbaa seeraa ragaalee kana hunda isaaf dhiyeesseen ture. Inni garuu narraa fuudhuuf eeyyamamaa hin taane jedhee dhaddacha irratti isa salphisa. Obbo Girahaamis aariidhaan sagalee isaa ol kaasee maal eegdanii turtan? Tarii yakka kana hin dalagne ta'a. Garuu jala mureen isinitti himaa yakkoota biroo hedduu hojjeteera. Ilaalaa yakkama akka ta'e ifaadha jedhee yeroo dubbatu abbaan seeraa ni dhaabsisa.
itti fufuun dhaggeeffachuu fi dhagahuun kan naaf malu hunda dhagaheera. Obbo Wiiliyaams himatni sirratti baname kufaa ta'eera. Beliif amma harka isaa hiikiif jechuun poolisii ajajee Wiiliyaamsiif maatii isaaf misiraacho himaa fi maatiin isaas gammachuudhaan boo'uu eegalanii. Banseeraatti fufuun Obbo Girahaam haga dabsuu fi odeeffannoo dhoksuun yakka guddaadha. Hojiirraa dhaabsifamuu qofa otoo hin taane yeroo kana nama sirrii gara mana adabaatti erginaa. Beliif to'annaa jala oolchi jechuun ajaja dabarsaa. Obbo Girahaamis hidhaadhaan dhaddacharraa bahaa. Abbaan seeraas galmeen cufameera jechuun dhaddacha sana xumuraa. Wiiliyaamsiif maatiin isaa walitti maramuun gammachuun imimmaan dhangalaasuu eegalanii. Gargaaraan Obbo Girahaam mana murtii keessaa bahaa otoo jiruu haati manaa Wiiliyaams dhaabachistee gooftaa koo maaliif na gargaarte jettee gaafatti. Innis sababni isaas yeroo wayii dubartii ogeettiin tokko waan sirrii ta'e hojjechuuf ammayyuu hin barfanne naan jettee turte jechuun dubbii isheen jetteeni turte irra deebi'uufiin mana murtii sana gadi dhiise sokkaa. Itti aanes Obbo Girahaam mana adabaa seenuun isaa gaazexaa irratti mul'ata. Kanaanis gargaaraan Obbo Girahaam haqa kabachiisuusaatti ni gammada. Bara jiraattan keessatti haqa namoota nagaa fi qulqulluu ta'anii dabsuun nama birattis waaqa birattis fudhatamaa miti. Dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhami tiree Oromoon. Dhaamsi keenya har'aa kana fakkaata. Koomentii nuuf barreessuus hin dagatinaa. Viidiyoo biroodhaan hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.